Seenaa jireenyaa gabaabaa Dubree Qananii Addunyaa. Dubree Qananii Addunyaa Waaqoo abbaa ishee obbo Waaqoo Addunyaa Waaqoo fi haadha ishee adde Asteer Mokonnin irraa bitootessa torba bara 1991 godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Miicattaatti dhalatte. Umurii ishee ijoollummaarraa kaastee barnoota isheetti jabduu fi hawaasa keessatti dhalatte biratti ammoo hedduu jaallatamtuu turte. Dhalattee umurii shanitti bara 1996 barnoota kana eegatti Qananiin barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Mataa Guddeessatti kan baratte yoo ta'u, barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Miiccataa mana barumsaa Machaaratti qabxii olaanaan xumurtee gara yuunivarsiitiitti imalte. Karaa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Arbaa Minci kan ishee ga'e yoo ta'u, yuunivarsiitichatti barnoota injiinaringiitiin muummee haayidrooliik and wootar injiinaringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteenis biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u, ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeesseetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte Qananiin fiilmii mata dureen isaa Rabbirraa jedhu piroodiis gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti haadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalem Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u, waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii shanaffaarraa kuftee boqotte. Qananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin, firoottan, hiriyoottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera. Kan jechuun gadda ishee ibsiti. Guyyaa takka barnatti ni maal taatee jira guyyaa takka waan kan an ta'e nan jira. Kanan jiru rabbummaan haqa isaa baasa. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Miicattaatti kan dhalatte shamarreen ganna 25 Qananii Addunyaa hojii moodelingii fi beeksisawwan garaagaraa hojjechuun beekamti. Itti dabaluunis fiilmii mata dureen isaa Rabbirraa jedhu qopheessuun industirii fiilmii afaan Oromoo keessatti qooda fudhachuu ishee seenaan ishee ni mul'isa. Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa gosa barnoota haayidrooliksii fi wootar injiinaringiin digirii jalqabaa kan qabdu shamarreen kun waggoota 3 darbaniif aartistii beekamaa Andu'aalem Goosaa waliin kaadhimummaan waliin jiraachaa. Sanis kuno asitti dubira jiru sanis isaan dabarsu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Infadda nama hedduu waan nama hin qabu kabbisiraa kabaju kabajamaa haqa miti yoo biyya akka haqa caalutti akkana adara ani barsiifadhe loon erga bare aduutu biyu ana naa qabadda adaraan simbira kan wadde tabiraan qabu nagaan galaa mara jiruu dachee irraa garaa kee hidhattee murtii hamaa akkasii maalumaaf filatte haalli keessa jirtu tarii yoo siin taane maatii si abdatuuf waa garaan sinnaane
abdii nama kuta dhugaadha sichuutti maaf nu madeessitee godaante jechuutti. Lafti galma kootisi na jalaa fagaate hawwii garaa kootis hawwii taate taafte. Eda